Egaa kabajamtoota caqastoota kennaa torbaan tokkoon falmiin barattoota Oromoo biyya keessaa akkuma itti fufee jira. Akka guyyaa kaleessaa magaalaa Ambootti mootummaan Itoophiyaa barattootaaf uummata qawwee guyyaa aduutiin rasaasatti dhukaasee uummata fixuun yaadatama. Akkasuma gara lixaa Oromiyaatti fincilli kun uummata barattoota walitti makamee adeemsifamaa jira. Uummata Amboo akkas guyyaa kaleessaa rasaasatti bananee uummata lafaa kaasuu gadhoogganetti adeemsifamaa ture. Guyyaa har'aallee odeeffannoo jiruun uummanni naannoo san jiru uummanni hin cinnes aga uummata Ambootti hin birmanne mootummaan loltuun mootummaa Itoophiyaa dura dhaabatee dhoowwaa jira akka dhoowwaa jiru dhaga'ee jira. Amma barataan tokko barataa yuunivarsiitii mootummaa yuunivarsiitii Itoophiyaa keessa yuunivarsiitii ta'erraa odeeffannoo yuunivarsiitota naannoo bahaa naannoo Dirree Dawaa Hararii fi akkasuma yuunivarsiitii Adaamaa keessatti haala taasifamaa jiru bilbilaan hiriyoota isaarraa gaafatee jira. Mee na dhageetta? Mee haala hadha jiru keessattuu inni yuunivarsiitii Haromayaa irratti eda keessa sa'aatii 4tti boombiin darbatame jettu kun maal akka balaa akkamii geggeessimee eenyu akka darbatame beeka? Mee haala jiru gabaasinatti himi. Haalli kun akkuma beekamu ta'e sa'aatii 4 irratti bunni akka boombii dhukaa'uudhaan lubbuu namoota 56 miidhamarraa balaarra gahuudhaan namni 4 achumatti du'uun beekama. Nami madaa'e nami 4 battaluma du'ee nami madaa'e lakkoofsaan meeqa ta'a? Nami achitti du'e nama 4 yoo ta'u nami achi lakkoofsaan miidhaman nama 56 oli kaa ta'u yeroo ammaa kan yaalamu jiran hospitaala Harree fi Haromayaatti yaalamu jiran. Mee reefi barattoota du'aniisu hoo maal ta'e? Kan reefi barattoota du'anii ilaalchisuu irratti wannaa barattoota hojjetamu jiru karaa mootummaatiin ta'e barattoota. Hello, hin ciccita. Maan godha irra naa deebi mee hin ciccite maal jette? Hello. Egaa kabajamtoota caqastoota rakkoon neetwoorkii nu mudateera. Neetwoorkiin yeroo ammaa kana addaan citeera yoo deebi'ee yaamaa jira jechuudha. Yoo tarii deebiin nu ba'eef odeeffannoo jiru arganna. Hello. Neetwoorkii addaan cite mee reeffa barattoota dhumanii akkam ta'e kaafame moo maal ta'e? Kakaasan illee dhoksu jirani. Hin dhoksanii? Dhoksu jiran kun immoo kan midhamanii hospitaala galanii hospitaala reechisu jiran achirratti immoo ijoollee jiran ijoollee achi gibbii keessatti waan mooraa keessatti batanii baduudhaan kan mooraa keessatti ta'an federaalatti kuusu jirani. Haalli lubbuun jiraachuu baay'ee nama agarsiisa. Kun yuunivarsiitii Haromayaati jechuudha. Naannoo yuunivarsiitii Dirree Dawaa hoo quba qabdaa hiriyoota achi jiran faa bilbilaan? Akkuma beekamu warreen xiqqaan tokko banamee ture. Dirree Dawaa jechuu keeti? Dirree Dawaa jechuudha. Maal jira mee gabaasiti nutti? Hello, si dhaga'aa jira? Neetwoorkii. Dirree Dawaa sanitti haala akkasitti ture garuu ijoolleen baqatanii harka waraanaa irraa gara ba'anii ijoollee afaddamuudhaan dhanichaadhaan. Reebaa jiru jechuudha? Neetwoorkiin addaan citee jira. Egaa kabajamtoota caqastoota teennaa yoo neetwoorkiin barbaadaa jira amma neetwoorkiin dhufutti yuunivarsiitii Haromayaatti eda halkan iddoo barattoonni kubbaa ilaalaa jiranitti boombiin darbatame boombii dho'een barataan 4 battalumatti yoo du'u barattoonni 56 immoo madahanii kan miilli isaanii irraa ciccites jira hospitaala Haromayaatti yaalamaa jiru jedhuun. Hello, si dhaga'aa jira. Mee waa'ee yuunivarsiitii Dirree Dawaa jette sannatti? Inni kan jedhamu kan biyya kaleessaa akkuma waliin adda
sararri daanu jijjiirani. Nami hidhame nami madaa'e nami du'e yuunivarsiitii Dirree Daawwaa irraa hin jiru. Nami hidhameef nami madaa'e illee facaafete. Hedduu jechuu. Hedduu nami ganama kanaatti ijoollee akka xiqqoo jiruuti. Yuunivarsiitii biraa odeeffannoo quba qabdu jedhu qabda hiriyoota fa'aa bilbiltanii wal quba qabdanii yuunivarsiitiin biyya keessaa gara biraa kan bilbilte qabda. Gara yuunivarsiitii biraatti odeeffine gara Adaamaa kaampaasiitii fi gara Hello. Egaa neetworkii ammas addaan cittee jirti jechuudha. Neetworkiin cittee barbaadaa jira. Humna neetworkii Itoophiyaa illee yeroo ammaa dadhabaa dhufeera. Iddoo adda addaati immoo neetworkii balleessanii akkanuma odeeffannoo fi barattoota adda addaa bilbilaanis iskaayipiinis argachuun rakkisaa ta'u jira. Iddoo garagaraati neetworkii bilbila bishaanii fi ibsaa balleessuun uummanni akka waliin qunnamnee taasifamaa jira. Yeroo ammaa keessumattuu naannoo Amboo irratti waan hunda neetworkii balleessuudha. Uummanni naannoo gara uummata naannoo sanii akkam birmanne mootummaan loltuu kallattii afranuunuu bobbaasee ittisaa jira. Bifa wal fakkaatuun Wallaggaa guutuu godinaalee Wallaggaa guutuu keessatti fincilli barattootarraa ka'e gara uummataatti gadi bu'uu isaa hubatamee jira. Kallattuma adda addaatiin gara yuunivarsiitii Bulee Horaa gara Gujii illee immoo haaluma saniin fincilli itti fufee jira. Barattoota itti seenanii halkan kalee dhiisin gaddaa doormii itti seenanii halkan keessaatii afuritti barattoota hedduu reebuudhaan gara mana hidhaatti garii isaanii yoo guuran garii isaanii immoo miidhaa hedduun irra ga'ee hospitaala seenuun dhaga'amee jira. Egaa kabajamtoota caqastoota tenna neetworkiin iskaayibii gurbaa kana waliin haasawaa ture addaan citee jira. Odeeffannoo adda addaa saatuma argannetti wal hubachiinna. Mee rabbi balaa fi hamtuu kana jalaa nu baasu jedha. Mee odeessi maqaa namaa dhooyini tarii jarri bilbila kanas to'achuu dandeetti waan ta'eef haaluma nageenya keessaniitiin mee haala ture odeessi yuunivarsiitii kaleessa jechuudha. Har'a kaleessa kaasee haalli jiru maal fakkaata ture yuunivarsiitii Dirree Daawwaa? Dhaga'aa jira. Yuunivarsiitii Dirree Daawwaa namni 200 ol hidhameera jedhaa jirta? Namni 50tti lakkaa'amu namni nama 50 ga'e hospitaala seeneera. Isin ho'aa yeroo ammaa eessa jirtan? Haalamaan keessa jirtan? Haalli kampaasii keessaa loltoonni kampaasii seenanii isin doorsisuu isin qabuun kun hin jiru hin mul'atu? Namoota moobaayilii isaaniitiin viidiyoo waraabanuu qabanii? Barattootuma dhaadannoo dhaadachaa turan jarrumti viidiyoo qabattee waraabaa turte jechuudha. Okay. Dhaga'aa jira haasa'i uummanni magaalaa akka isaan mooraa keessa isin marsan dhaganii isinta birmatanii? Isaan birmata jiru waan kan dhageessee ariifattee boondii
uummanni birmatee waan dhufeef daftee boombii imimmaan ija. Kampaasii yuunivarsiitii kaambii waraanaa fakkaatanaan jedhaa jiru. Okay, yuunivarsiitota biraa hoo quba qabda? Yuunivarsiitota biraa haalli dhageette jira? Odeeffannoo jiru immoo walta gugguudhaa yoo danda'ame moobaayiliidhaan viidiyoodhaan waraabaa waan jira moobaayiluma harkaa kanaan ragaa qabatamaa suuraa viidiyoon deeggarame barattoota walii himaa waliin ga'a viidiyoo akka waraabdan footoo akka kaastan haala jiru akka mootummaa addunyaallee ta'ee mootummaa mirga dhala namaatiif falman jedhamutti dhimmi kun dhiyaatuu waan maluuf ragaa viidiyoo footoo oodiyoon deeggarame walitti qabachuu sassaabuun dagatinan. Jabaadha mee rabbi isiniin duraan. Ciao.